equations involving radicals. Mata dureen keenya har'a waliin ilaallu equations involving radicals kan jedhudha. Haga xumura video kanatti na waliin tura. Definition 3.4 maal jedha? Radical equation are equations that contain variable in the radicand. The expression under a radical symbol. Maal jechuudha? Radical equation warreen jennu jechuudha. Radical equation warreen jennu warreen radical symbol jalatti maal qabanidha? Variable qabanidha jechuudha. Kana jechuun example yeroo ilaallu kunoo isaan kun radical equation jennaan jechuudha. Isaan kana radical equation jennaan. Maaliif radical symbol qabu jechuudha. Radical symbol waan qabaniif akkuma argitan kunoo radical of 3x plus 8 jedhama. Equal to x kan jedhu kun maal qaba? Radical symbol radical inni qaba. Uf jalattis akkasuma radical sana jalatti immoo maaltu jira? Variable qabateeti jira jechuudha. Variable qabatee jira radical sana jalatti jechuudha. Akkuma argitan kun asirrattis akkasuma radicalin kunis maal qabatee jira? Variable qabatee jira. Variableota qabatee jira. Isaan kana maal jennaan jechuudha? Radical equation jennaan jechuudha. In a solving radical equations, the following are step to follow. Ega radical equation solve yeroo goonu step nuti ittiin solve goonu ni jira jechuudha. Isaanis eenyudha kan jedhu step 6tu jiru. Step 6 kana waliin ilaalla. Radical equation karaa ittiin solve goonu jechuudha. Tokkoffaa irraa gaafa kaanu maal jedha? Positive radical number and radicand, the expression under the radical symbol should be positive. Ega warri radical jala jiran jechuudha. Expression under radical symbol jala jiran jechuudha. Maal ta'uu qabu? Dirqama positive ta'uu qabu jechuudha. Positive ta'uu qabu. Kana jechuun non negative ta'uu qabu jechuudha. This at the first specifies the domain of x. Domain x specify gochuu qabdu jalqaba irratti. Kana jechuun immoo that is radical of a greater than 0 Kana jechuun n greater than 0 ta'uu qaba. Maaliif lakkoofsi kamuu radical jalaa yeroo ba'u greater than 0 ta'uu qaba jechuudha. Greater than 0 ta'uu qaba. Maaliif lakkoofsi kamuu lakkoofsa real number ta'e jechuudha. Real number ta'e lakkoofsi kamuu radical jalaa yeroo ba'u greater than 0 dha jechuudha. Greater than 0 dha. Maaliif lakkoofsi kamiyyuu negatiivaan radical jala galuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kana jechuun immoo akkasumallee n greater than 0 dha jechuudha. N's greater than 0 dha jechuudha. Ittaansuudhaan immoo step lammaffaa ilaallu. Step lammaffaan immoo isolate the radical expression on one side of the equal sign. Kana jechuun maal jechuudha? Radical expression warreen qaban radical symbol warreen qaban jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan inni kun radical symbol isaa asidha. Kan isa kana immoo ishii kanadha radical symbol isaa. Kan isa kana immoo radical symbol isaa isa kanaa fi kanadha jechuudha. Isaan kana mallattoo wal qixaatiin gar tokko keessu jechuudha. Mallattoo wal qixaan booda immoo warreen radical symbol warreen hin qabne immoo gar tokko keessu jechuudha. Kana jechuun asirraa fakkeenya fudhachuu dandeessu ishii kanarraa. Radical of x plus 3 equal to x minus 3 kan jettu kan radical expression warreen radical symbol warreen qaban jechuudha. Gama tokkoon keessu jechuudha. Gama tokkoon sana booda immoo mallattoo wal qixaa fayyadamtaniit immoo warreen symbol radical kan hin qabne jechuudha. Symbol radical hin qabne immoo side tokkoon keessu jechuudha. Isa tokko side tokko, isa tokko immoo side tokko. Gidduu isaan immoo maaltu jiraachuu qaba? Mallattoo wal qixaa jiraachuu qaba jechuudha. Ittaansuudhaan immoo put all remaining term on the other side. Erga akkuma dura isiniin jedhedha. Erga warreen symbol radical qaban gar tokko erga keenya immoo warreen hafan immoo
karaa other side'dhaan keenya jechuudha. Isammoo other side'dhaan keenya akkuma durre isinii ibsedha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo step sadaffaan immoo maal jedha? If the radical is square root, then square both sides of the equation. Maal jedha? If the radical is square root, then square both sides of the equation jedha. Kana jechuun gama lamaaniinuu mallattoo wal qixaa gamanaa fi gamanaan jechuudha. Yoo square root ta'e maal gootu? Gama lamaaniinuu square gootu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf radical of 3x plus 2 equal to radical of x plus 1 yoo jedha ta'e jechuudha. Gama lamaaniinuu square root qaba miti. Gama lamaaniinuu isa qabu kana maal gootu? Yoo gama lamaaniinuu qaba ta'e square gootu jechuudha. Square gootu. Sana booda radical sanuu balleessaa jechuudha squarein kun. Sana booda ishii kamtu noofa? Ishii keessaa kana qofa noofa jechuudha. Kana jechuun 3x plus 2 equal to x plus 1 tu noofa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo steppii arfaffaan immoo solve the resulting equation. Sana booda maal gootu? Resultii isaa sun solve gootu jechuudha. Solve gootu. Steppii shanaffaan maal jedha? If a radical term still remains, repeat steps 1 up to 2. Kana jechuun square goonee jechuudha. Square goonee radical isaa erga irraa balleessinee ammas deebinee radicala mallattoo radicala argina taanaan maal goona? Steppii tokkoffaa fi isa lammaffaa hojjenne sun jechuudha irra deebinaa jechuudha. Kana jechuun steppii tokkoffaa fi steppii tokkoffaa ishii kanaa fi steppii tokkoffaa ishii kanaa fi steppii tokkoffaa jechuun maal goona jechuudha. Jalqaba irratti radicala jala inni jiru jechuudha. Radicala jala inni jiru positive ta'uu qaba. Akkasuma immoo specify domain isaa specify gochuu qabna jechuudha. Steppii tokkoffaan. Steppii lammaffaan immoo radical expression isaa jechuudha. Warreen radical mallattoo radicalaa qaban gama tokkoon keenya, warreen mallattoo radicalaa hin qabne immoo side biraatiin keenya jechuudha. Kana jechuun mallattoo wal qixaatiin fayyadamne jechuudha. Gama tokkoon radicala warreen qabanidha. Gama tokkoon immoo warreen radicala hin qabne mallattoo wal qixaa gamaa fi gamanatti keenya jechuudha. Steppii lammaffaan. Itti aansuudhaan immoo inni dhuma check solution by substituting them into the origin equation. Egaa inni dhumaa jechuudha. Solutionii keenya sun check gochuudha jechuudha. Akkamiin check goona? Deebisa arganne sun ol deebineet equation ishii jalqabaa keessa galchina. Ishii original isaa keessa kan nuti galchinu jechuudha. Mee example waan kan haalaallu yoo stepponni amma isinii ibse kun ifa yoo isiniin taane asirratti ifa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Asirratti seeraan na hordofa. Example waan irraa gaafa kan solve the equation radical of maaqa jedha 15 negative 2x wal qixa x jedha. Maal goona kana jalqaba? Nan negative ta'uu qaba miti kana jechuun positive ta'uu qaba jechuudha. Inni kam? Inni as keessatti argamu kun jechuudha. Maal ta'uu qaba? Positive ta'uu qaba jechuudha. Jalqaba irratti first specify the domain of x jechuudha. Domain isa specify gochuu qabna. Since the radicand term 15 minus 2x should be non-negative ta'uu qaba jechuudha inni kun. Isa yeroo barbaannu maal ta'a? That is 15 minus 2x greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 jenna. Sana booda the right side should also be non-negative to x minus x greater than minus x greater than or equal to 0 ta'uu qaba jechuudha. Inni kunis asirratti inni kun greater than or equal to 0 ta'uu qaba. Akkasuma inni kunis jechuudha greater than or equal to 0 ta'uu qaba. Sana booda from the first inequality
first inequality irraa yeroo barbaannu jechuudha. First inequality gatii x kam arganna kan arganna. Kana jechuun x less than or equal to 15 irra 15 irra 2. Kun akkamitti dhufe kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti maal goona? Ishii kan jechuudha 15 negative 2 x greater than or equal to 0 jennee irraa miti kun akkuma asirratti jenne jechuudha. Ishii kana negative kanaaf fudhannu negative 2x greater than or equal to negative 15 ta'a. Maaliif 15 kun negative as dabarte jechuudha. Negative as dabarte. Sana booda gama lamaaniinuu negative 2 irra negative 2 gaafa irru maal ta'ani bada x qofa arganna jechuudha. X less than or equal to asitti greater than or equal to shin jettu kun less than taate jechuudha. Yeroo saayinii isaa wal jijjiiru jechuudha. Inni negative ture kun gara positivaatti yeroo jijjiiramu jechuudha. Kana jechuun negative asii waan irreef ishiin kun greater than inni ture less than itti jijjiirama jechuudha yeroo kana. Kanaafuu less than jenna. Negative an badaasiis maal ta'a 15 irra 2tu nu hafa jechuudha. Kanaafuu kan x keenya x less than or equal to 15 irra 2 ta'a jechuudha. Kanarraati kan inni dhufe 15 irra 2. Ishiin kun akkatti kan ishiin dhufte. Akkasuma inni kunis ishii kanas x greater than or equal to 0 dha. Sana booda gaa equation kanarraa jechuudha. Kanaafi x greater than 0 fi maal arganneerra x less than or equal to 15 irra 2 arganneerra. Egaa equation kana lamaan keessaa maal gootu akkasiin keessoo jechuudha. Walitti makuudhaan akkasiin keessu. Ishii kanaafi ishii kana yeroo waliin maktanii keessan akkasiin ta'a jechuudha. Kana jechuun 0 greater than or equal to less than or equal to x less than or equal to 15 irra meeqaati 2ti. Lakkoofsi nu dhugoomsuu danda'u jechuudha. Kana isaan kana lamaan gidduutti argama. Kamiif kam gidduutti 0 fi 15 irra 2 gidduutti kan inni argamu jechuudha. Lakkoofsi nu dhugoomsuu danda'u ishii kana gidduutti argama jechuudha. Kana mirkaneessuun keenya kan nu mirkaneessu jechuudha. Kana nu mirkaneessu lakkoofsa as gidduu qofatti argamanidha jechuudha. Sana booda maal goona? Gama lamaaniinuu square goona. Gama lamaaniin gaafa square goonu ishiin kun raadikaalli kun nu waddi x square jetti. X square maal ta'a? 15 minus 2x equal to x square ta'a. Sana booda formii quadratic equation ittiin hin keewwanne jechuudha. Ishii kana jechuudha. Gaafa formii quadratic equation ittiin keewwannu kana kan nuti argannu. Sana booda factorize gaafa goonu ishii kana jechuudha. Kana arganna. Kana erga arganne ishii kana jechuudha. Kana erga arganne gatii x keenya barbaanna. Gatii x keenya yeroo barbaannu 3 arganna. Asii immoo negative 5 arganna. Erga kana argannee kamtu nu dhugoomsa isiniin jedheetan jira. Lakkoofsa kana gidduutti argamumaan qofatu nu dhugoomsa jechuudha. Kan kana gidduutti argamu eenyudha? 3 qofadha. 5 nuuf dhugoomsuu hin danda'u. 5 jechuudha. Inni kun nu dhugoomsuu hin danda'u. Kamtu nu dhugoomsa? 3 qofatu nu dhugoomsa. Maaliif isa kanatu nuuf himaa jechuudha. Isa kanatu kallattiin isaa nutti hima. Kallattiin nu qabsiisu isa kamidha? Ishii kanadha jechuudha. X kana jechuun 0 less than or equal to x less than or equal to x less than or equal to 15 irra 2. Ishii kana eessaa finne jechuudha. Ishii tanaafi ishii kam walitti magneeti? Ishii kana walitti magneeti jechuudha. Sana booda kana arganna. Ishii kana tunuu fi kan nuuf nu daangessu jechuudha. Ishii kanatu kan nu daangessu equation arganna sun jechuudha. Negative nishan ta'uu hin danda'u. Maal? Solution ta'uu hin danda'u. Negative nishan jechuudha. Lakkoofsi nu dhugoomsu lakkoofsa kana gidduutti argaman qofadha.
sadi immoo eessatti argama? Kana gidduutti ni argama jechuudha. X ni jennu kun jechuudha kana gidduutti ni argama lakkoofsichi. Negatiivni 5 garuu kana gidduutti ni argamu. Mirkaneeffachuu dandeessu as gidduu galchitanii jechuudha 5 osoo negatiiva 5 as galchitanii negatiiva 5 equation ishii kana keessa otoo galchitanii jechuudha isiniif hin dhugoomsu jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 5 otoo galchitanii bakka x kana as otoo galchitanii jechuudha radical of eqa ta'a jechuudha 15 minus 2 times negative 5 equal to negative 5 ta'am dire ifama malta radical of 15 minus 2 times negative 5 equal to negative 5 lakkoofsi kamuu radical jalaa bahee negative 5 nu kennu hin jiru jechuudha. Lakkoofsi kamuu negative 5 jalaa bahee negative nu kennu hin jiru jechuudha. Negative kan nu kennu waan hin jirreef kan nuti kana jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkasitti mirkaneeffachuu dandeessu. Example lammaffaa moo haalaan example lammaffaa solve the equation ichi kanadha kana nu kennee jira maal goona jalqaba jechuudha. First specify the domain of x domain isaa kan nuti barbaannu domain kan ishii kanaa fi kan ishii kanaa barbaanna. Jalqaba irratti kan isa kana yeroo barbaannu kan ishii kana yeroo barbaannu meeqa arganna x greater than or equal to negative 3 arganna. Kan isa lammaffaa immoo kan ishii kanaa jechuudha. Kan ishii kanaa immoo meeqa arganna x greater than or equal to 1/3 arganna. Erga isaan kana lamaan arganne maal goona isa kan fudhanna ishii kana fudhanna. Maaliif kan ishii kana fudhannu mee number line haa barreessinu number line way haa barreessinu iddoo kana 0 haa jennu negative 3 eessatti argamti negative 3 asitti argamtu 1/3 naannoo kanatti argama. Naannoo kanatti kan inni argamu siniin jedhe jira maal jedha greater than jedhamti greater than waan jedhuuf iddoo kamii ka'a gara kanatti mitire gara kanatti kan inni deemu gara kanatti inni kunis gara kanatti egaa isa kam dhiifna jechuudha isa kana hin dhiifna. Maaliif inni lammaffaa kun jechuudha ishiin kun jechuudha 1/3 inni kun isa kana dabalatee waan hin jirreef jechuudha. Isa lammaffaa negative 3 isa jennu kana waan dabalatee hin jirreef kanaaf ishii kana qofa fudhanne jechuudha. Ishii 1/2 jetturraa 1/3 kan jetturraa kan nuti fudhanne kanaafidha jechuudha. 1/3 ishii jetturraa kan fudhanne kanaaf asii ka'ee gara kanatti kan nu dhugoomsu jechuudha. Kanaaf kun gara asii ka'eeti kan inni nuuf dhugoomsu jechuudha. Inni isa kana hin daballu isa kanatti hin daballu isa negative 3 jedhu kanarraa itti hin daballu. Isa deekamii kana jechuudha. Lamaan isaa kan qabatee jiru isa kamidha asii ka'eeti jechuudha. 1/3 kan jedhu kanarraa ka'eeti kan nuti fudhachuu dandeenyu jechuudha. Maaliif intersectionii lamaan isaati jechuudha. Intersectionii kibba lamaan isaati. Kibba lamaan isaa kan ta'e isa kamidha 1/3 irraa ka'a jechuudha. Kanaaf nuti 1/3 irraa kaanee kan nuti fudhannu jechuudha. Sana booda maal goona gama lamaaniin square goona jechuudha. Isa kam erga domenii keenya barree jechuudha. Domenii keenya erga barree gama lamaaniin maal goona square goona. Gaafa square goonu maal goona maal arganna square gaafa goonu maal arganna ishii kana arganna jechuudha. Ishii kana immoo factorize gaafa goonu kan arganna as keessaa gatii x gaafa barbaannu factorize goone kana keessaa maal arganna 1 fi negative 2/9 arganna. As keessatti kamtu nu dhugoomsuu danda'a maaltu nu waan qofatu nu dhugoomsuu danda'a. Maaliif dura domenii keenya maal lafa keenya domenii keenya kamiin lafa keenya x greater than or equal to 1/3 negative 2/9 immoo jechuudha nu dhugoomsuu hin danda'u. Dhugoomsuu
waan hin dandeenyeefidha jechuudha kan nuti waanii qofa fudhanne. Example 3 immoo maal jedha? Solve the equation jedha. Equation asirratti nu kennaman kan solve yeroo goonu maal goona jalqaba ishii kanaa fi ishii kana jechuudha. Domain isaa specify goona jechuudha. Domain isaa yeroo barbaannu maal goona? qx plus 3 greater than or equal to 0 jenna. Sana booda qx greater than or equal to negative 3 jenna. Negative anas darbaa jechuudha. Positive inni ture kun. Sana booda over 2 jenna. Over 2 jenna. 2 dhaan badaa maal ta'a? X greater than or equal to negative 3 over 2. Negative 3 over 2 arganneerra amma. Kan isa kami? Kan isa kana jechuudha. Maal arganne? Domain isaa jechuudha. Negative x greater than or equal to negative 3 over 2 arganneeti jira. Amma immoo kan kamii haa barbaannu? Kan isa kanaa haa barbaannu. Kan ishii kanaa jechuudha. Yeroo isa barbaannu immoo maal goona? x negative 2 greater than or equal to 0 jenna. Greater than x minus 2 greater than or equal to 0 jenna. X greater than or equal to 2 ta'a jechuudha. Inni negative ture kun positiivaan as darbaa yeroo as dabarsitan kam arganne kana arganneeti jira. Egaa as keessa maal arganneeti jira? Lama arganneeti jira. X'n tokko x'n anisa kanarraa yeroo ilaalu x'n greater than or equal to negative 3 over 2 kan jedhudha. X'n greater than or equal to negative 3 over 2 arganneeti jira. Kan isa kana immoo x'n greater than or equal to 2 kan jedhu arganneeti jira. As keessa maal goona? Maal fayyadamtu? Number line fayyadamtu jechuudha. Number line yeroo barreessitan line yeroo fayyadamnu maal goona? Asitti 0 dha ishiin kuni asitti 0 dha. Kan isa kanaa meeqa arganne? X'n greater than or equal to negative 3 over 2 arganne. Inni naannoo kamitti argama? Negative 3 over 2 kan jedhu naannoo kanatti argama. Tokkommoo anisa kanaa jechuudha. Meeqa arganne? X'n greater than or equal to positive lama arganne. Inni immoo naannoo kamitti argama? Naannoo kanatti argama. Amma gaa kan isa kanaa yeroo number line isaa yeroo kaafnu maal goona? Asii ka'eet kana jechuun negative 3 over 2 irraa ka'eet greater than jedhamtire gara kanatti deema jechuudha. Gara kanatti deema. Gara kanatti deema. X'n greater than or equal to 2 jedhamtire inni immoo isaa ka'a asirraa ka'a. Asii ka'ee innis greater than waan jedhu gara kamitti deema? Gara kanatti deema innis. Gara positiivaatti deema jechuudha. Gara positiivaatti deema innis. Amma gaa intersection isaa iddoo kamii ka'a jechuudha? Iddoo kanaati. Kanaafuu isa kam dhiifna? Isa kana hin dhiifna jechuudha. Isa kana dhiifne isa kan fudhanna? X greater than or equal to 2 kan jedhurraa kaaniiti kan nuti ilaallu jechuudha. Maaliif inni kun hammate kana dabalatee waan hin jirreef jechuudha. Inni lammaffaan kun 2 inni jedhu kun isa kana dabalatee hin jiru. Negative 3 over 2 isa jedhu kana dabalatee waan hin jirreef isa kamidha intersection isa intersectiin waliin qabu iddoo kamirraa ka'a jechuudha. X'n lamarraa ka'eeti jechuudha gara kanatti gara isa kanatti jechuudha. Isa kana hin dabalatu. Isa kana waan hin dabalanneef isarraa kaan jechuudha. X'n greater than or equal to 2 kan jedhurraa kana. Kanaaf isa kana fudhanne jechuudha. Kunoo kitaaba keessanirra isiniif kaa'eeti jira. Kunoo from two inequality x greater than or equal to 2 kan jedhu kan fudhateeti jira jechuudha. In addition, 4 minus radical of x minus 2 greater than or equal to 0. Ishii kana isa arganne, ishii kanarraa arganne. Akkamiin arganne? 4 ishii kana 4 minus radical of x minus 2 greater than or equal to 0. Maali? Ishii radical of x minus 2 ishiin jettu kun negatiivaan as dabartee jechuudha yeroo as dabarsinu. In addition, 4 minus radical of x minus 2 greater than or equal to ishii jettu kan eessa arganne? Ishii kanarraa arganne. Maal goona? 4 jenna. 4 ishii kana jechuudha.
minus radical of x minus 2 ishii kana immoo isa arganne ishii kana jechuudha. Kana jechuun negatiivaan as dabartee yeroo as dabarsitan jechuudha. Negatiivaan as dabartee sana booda greater than or equal to 0 jenna jechuudha. Bakka kanaati kan nuti arganne. Then radical of x minus 2 less than or equal to 4 isa kana immoo isa arganne ishuma kana irraati kan nuti arganne. Akkamiin arganne kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Maal gootu 4 minus radical of x minus 2 greater than or equal to 0 kan jedhu kana irraati kan nuti arganne. Maal goona negative radical of x minus 2 kana jechuun ishuma kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Radical of minus 2 greater than or equal to 0 jenne ishii kana immoo yeroo as dabarsin 4 jechuudha. Maaliin darba negatiivaan darba negative 4 jenna jechuudha. Sana booda gama lamaaniinuu meeqaaf irraa negatiivaaf irra. Negatiivaan bada sana booda maal ta'a radical of x minus 2 gaafa negatiivaaf hin rochuudha. Kallattii inni greater than ture less than ta'a. Inni greater than ture less than ta'a. Inni less than ture immoo greater than ta'a. Kanaafuu kun greater than ture less than or equal to jenna jechuudha. Less than or equal to maal jenna? Asitti negatiivaan bada 4 jenna jechuudha. Kanaafuu eessa arganne kanarraati kan nuti arganne jechuudha. Shikam jechuudha. Shikan kanarraati kan nuti arganne. Isa kanarraa arganne shikan jechuudha. Shikan kaamerraa arganne kanarraati kan nuti arganne. Isa kana immoo eessa arganne shikanarraati kan nuti finne jechuudha. The equation becomes radical of 2x plus 3 equal to 4 minus radical of x minus 2. Equation kun maal nu fide jechuudha. Akkuma argitan ishii kana akkuma jirtutti gadi fide. Sana booda immoo ishii kanarraa kam nuti finne jechuudha. Kam nuti arganne isa kana arganne miti kun isa kana jechuudha. Kan arganne isa immoo finne eessa goone kun as gooneetti jira. Sana booda maal goone square both side goona jechuudha. Square goona gama lamaaniinuu jechuudha. Kan isa kanaas square goona kan kanaas square goona. Gaafa square goonu kan ishii kana jechuudha. Kam arganna radical isaarraa balleessa jechuudha. Kam arganna kun ishii kana arganna. Maaliif squareen radical irra jirtu balleessaa jechuudha. Gaafa radical irra jirtu gaafa balleessu 2x plus 3 tafa. Isa kana gaafa radical 4 minus radical of x minus 2 ishii jettu kana square gaafa goonu maal arganna? Ishii kana arganna jechuudha. Ishii kana arganna. Kana formula isa kamidha jechuudha. A minus B square jechuun maal jechuudha? A square minus 2AB plus B square akkasiin hojjettu jechuudha. Formula ishii kanaatiin hojjettu. Isa kam jechuudha? Ishii asii kana square gaafa gootan. Kun ishii asii 4 minus radical of 4 akka maalitti fudhattu? Akka 8 fudhattu. B immoo akka maalitti fudhattu? B immoo jechuudha. Radical of x minus 2 ishii jettu kanaan fudhattanii gaafa akkasiin hojjettamu formula ishii kana keessa galchitan kam argattu jechuudha. Kana argattu jechuudha. Kunuunsa kana argattu. Sana booda maal goona mallattoo raadikaalaa kan qaban gama tokkoon keenya mallattoo raadikaalaa kan hin qabne immoo gama tokkoon keenya jechuudha. Gidduu isaanii maal fayyadamna? Mallattoo wal qixaa fayyadamne jechuudha. Sana booda square both side of the equation again jedha. Maalifi irra deebinee ammas square kan goonu maalifi waan raadikaala mallattoo raadikaala equation kana keessatti argineefi jechuudha. Kana jechuun step 5ffaan isa isinitti midhaa jechuudha. Step 5ffaa mee ol deebinee haalaallu maal jedha step 5ffaan jechuudha. If a radical term still remain repeat step 1 up to 2 jedha. Kana jechuun erga square goone jechuudha. Square goone ammas deebinee mallattoo raadikaalaa equation sana keessatti argina taanaan maal goona? Repeat goona jechuudha. Step tokkoffaa fi lammaffaa repeat goona. Step tokkoffaa maal jedha? Warreen raadikaala sun jala jiran raadikaala sun jalatti argaman maal goona? Positive ta'uu qabu jechuudha.
positive ta'uu qabu akkasumallee domainii isaa specify gochuu qabna jechuudha. Steppiin inni lammaffaan immoo isolate the radical expression on one side of the equal sign, put all remaining term on the other side. Kana jechuun kan mallattoo radicalaa qabu gama tokkoon keenya kan mallattoo radicalaa hin qabne immoo gama tokkoon karaa biraatiin keenya jechuudha. Kana jechuun mallattoo walqixaa gamaa fi gamana keenya jechuudha. Kan mallattoo walqixaa fayyadamuudhaan kan adda baasu eenyudha jechuudha. Mallattoo walqixaati. Kan radicala qabuu fi kan radicala hin qabne. Step lammaffaan kanadha jechuudha. Kanaafuu mee taadeemuun example 3 keessa jiru jechuudha. Kana jechuun gaafa irra deebine square goona. Square goona jechuudha. Square gaafa goonu shi kana jechuudha. Kam arganna? Shi kana arganna. Kana jechuun akkamiin arganne a minus b the whole square jechuun square gaafa gootan shi kana jechuudha. Maal jechuudha? Formula shi kana fayyadamtu jechuudha. Kana jechuun a minus b the whole square jechuun a square minus 2ab plus b square. Formula shi kana keessa galchitanii gaafa hojjetan maal argattu? Shi kana argattu jechuudha. Kana immoo square gaafa gootan, shi kana immoo gaafa square gootan kana argattu. Sana booda jechuudha gaafa kana walitti dabarsanii variable wal fakkaatu walitti dabarsanii gaafa hojjetan constant number akkasuma gaafa warree wal fakkaatan constant number walitti daatu variable kan ta'e variable walitti daatu. Sana booda maal argattu? Quadratic equation argattu kanarraa jechuudha. Shi kanarraa gaafa walitti daatan shi kana jechuudha. Quadratic equation argattu. Quadratic equation kana immoo factorize gaafa gootan maal argattu? Shi kana argattu jechuudha. Shi kana argattu. Shi kanarraa immoo gatii x yeroo barbaadan 3 fi 83 argattu. 83 argattu. As keessaa egaa solutioniin eenyu ta'uu danda'a jechuudha. Sadi qofa ta'a jechuudha. Maaliif 83 ta'uu hin danda'u. Maaliif asitti maali kan nuti lafa keewwannee jiru dominii keenya tokko isa kana lafa keewwanneeti jira. Tokko isa kana lafa keewwanneeti jira. Tokko immoo isa kana lafa keewwanneeti jira. Iddoo kamitti kan inni isaan dabalachuu danda'e isa kanatu isa daangessaa jechuudha. 83 isa kanatu isa daangessaa jechuudha. Kanaaf sadi qofa kan nuti keessaa fudhannu jechuudha. 83 ta'uu hin danda'u. Akkuma argitan 3x equal to 3 meet both condition 1 and condition 2. However, x equal to 83 does not. Kanaaf akkuma dura isinitti asirratti sadoo galchitan nu dhugoomsa asitti jechuudha. Asis sadoo galchitan nu dhugoomsa. Fakkeenyaaf 3 greater than or equal to 2 greater than ta'uu hin danda'amu tiree kana jechuun. Kana jechuun 3 greater than 2 dha nu dhugoomsa jechuudha. As keessa galchitan. As keessa galchitan. As 83 irratti nu dhugoomsa. 83 irratti nu dhugoomsa. Garuu asirratti nu dhugoomsuu hin danda'u. Condition ishii lammaffaa kana irratti. Mee fakkeenyaaf sadii galchuun as radical of 3 minus 2 less than or equal to 4. Nu dhugoomsa laalaga. Ani radical of 1 less than or equal to 4. Malta 1 less than or equal to 4. Nu dhugoomsa asirratti jechuudha. 3 nu dhugoomsa. Mee 83 immoo keessa galchuun. Radical of 83 resuu 2 less than or equal to 4 jenna. Kun nu dhugoomsuu danda'a? Tasuma nu dhugoomsuu danda'u kanaafidha jechuudha. Sadi qofa kan nuti fudhannu.